Gabaasa dinagdee obootum suftaas fame kawwata bajjii 12 bara 2026 isiniif dhiyeessine. Gabaasa oduu waliin dirree qabsoorraan jaalmurattuu sabaati. Sabboontoonni ilmaan Oromoo jaarmiyaa dhiigaa gabrummaa jalatti ijaaramanii dinagdee obootumsaa jiran keessa jaarmiyaan Finfinneen tan Oromummaan dhiiga kooti jedhamu jalatti ijaaramanii arjooma dinagdee itti fufuun marsaa 17ffaa qarshii Empire Itoophiyaa 128 172 galii godhanii jiran itti dabaluun ibsa ejjennoo armaan gadi baafatanii jiran. Inni tokkoffaa karaalee danqaa adda addaatiin arjooma dinagdee addaan turruus har'a quunnamti dirree qabsoorraa arganneen arjooma keenya kan durii caala cimsinee itti fufuun waadaa haaromsannee jirra. Inni lammaffaa hawaasni Oromoo danqaa jaarmiyaa biyya haalaa muudateen qabsoorraa fagaatanii turan jaarmiyaan biyya haalaa qabsoo jajjabduu godeen sirreeffama akka qabeessa ta'e gadi diriirsee jira waan ta'eef akka gara qabsoo dinagdee wabootumsuutti deebitan waamicha sabummaa isiniif goona. Inni sadaffaa namoonni biyya keessaa fi biyya haalaa jiraatan waan dandeessaniin qabsoo tumsuu malee gufuu qabsoo ta'uu irraa akka of qusattan jabeessinee dhaamna. Arjoomni dinagdee itti fufuun jaarmiyaa dhiigaa gabrummaa jalatti kan argamu jaarmiyaa sagalee warraaqsa abaa'oo waboo jedhamu. Jaarmiyaa waggaa jaaf deeggarsa abaa'oo waboo yaadaa fi dinagdee taasisaa turu yoo ta'u haaluma kanaan utuu jiru rakkoon tokko karaa sabquunnamtee isa mudatu ejjennoo fi murannoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoof qabu cimaa waan ta'eef yeroodhaaf qaamota qabsoo geggeessanii fi dinagdee isaa karaarraa maquuf guramuu abdii kutannaa dhabuun jabaatee gumaacha dinagdee marsaa 14ffaa qarshii Empire Itoophiyaa 100 galii godhanii jiran. Itti aansuun jaarmiyaaleen kunneen ibsa ejjennoo armaan gadi baafatanii jiran. Inni tokkoffaa qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkataa waan ta'eef deeggarsa hawaasaa yoo hin qabaanne galma ga'umsi isaa dheerachuu waan danda'uuf dinqisiifattoonni fi deeggartoonni isaa akkasumas miseensonnii fi hawaasa bal'aaf balballi saaqamuu qaba. Rakkoolee keessoo mudatuuf ilaa fi ilaameen furmaanni laatamuu qaba jechuun ibsa ejjennoo isaanii ibsanii jiran. Injifannoon uummata Oromoo.